Kafuune hordoftoonni koo akkam nagaa jirtu deebi'ee dhufee jira an abdiidha. Har'a immoo kan isin barsiisu hidhii keessan akka hin goggognee fi hidhiin keessan akka lallaafu goggogee akka hin babbaqaqne jechuudha. San irra caalatti immoo hidhiin keessan lallaafaa akka ta'u keessattuu shamarraniif baay'ee fayyada. Kanaaf sirriitti nu hordofaa daqiiqaa xiqqoodha hin dheeressu. Jalqaba irratti wanti nu barbaachisu shunkurtiidha. Shunkurtii diimaa jechuudha. Shunkurtii diimaa erga qopheeffannee booda itti aanee loomiidha. Loomii qopheessan sadaffaa irratti immoo daa'ima vaaziliiniidha. Vaaziliinii bifa kamiyyuu haa ta'u, vaaziliinii kamiyyuu haa ta'u, vaaziliinii immoo qopheeffatan. Ani amma harkaan yeroodhaaf qabu kana waan ta'eef. Daa'ima bifa kamiyyuu haa ta'u rakkisaa miti. Daa'ima kamiyyuu hin danda'ama. Okay, maal gootanii jalqaba daa'ima kana xiqqeessitanii asitti neetanii kunoo kan yeroo saniif isin ga'u fayyadamtan jechuudha. Yeroo hundaayyuu yeroodhaaf kan isin ga'u. Kunoo san booda loomiidha. Loomii bakka lamatti addaan baaftanii kunoo loomii xiqqoo itti cuunfitan. Hagana nu gaha loomiin osoo hin baay'isin. Amma kana sirriitti waliin dho'ina. Kana akkanatti erga sirriitti waliin dho'ine booda sirriitti wal ga'uu qaba waan ta'eef dammaa fi loomiin waliin dho'inaa jechuudha. Akkanatti akka wal ga'utti. Okay. Amma akkana goonee jirra, waliin geennee jirra. Okay. Amma maal goona? Erga inni wal ga'ee booda shunkurtiin isin fayyadamtan immoo fireeshii ta'uu qaba. Quncistanii yeroo san gubbaa isaa immoo akkanatti irraa murtanii jechuudha. Murtanii fireeshii ta'uu qaba. Keessi isaa kana jechuudha kan barbaannu kun as biratti. Keessi isaa kana irraa murtaniitiin jechuudha. San booda vaaziliinii maal gootan amma akkaataatti dibatan isin hima. Vaaziliinii makana xiqqoo isii keessaa akkana fuutanii akkanatti baaftanii xiqqeessanii jechuudha. Hidhii keessan irratti akkuma yeroo biraatti dibatan sanitti hidhii keessan irratti akkanatti dibdan. Vaaziliinii kana jechuudha. Aniin baay'isee harka irratti dhiifama. Osoo hin baay'atin kunoo hidhii keessan irratti akkuma yeroo biraatti dibatan vaaziliinii yeroo tokko tokko ni dibatanii akkasumatti hidhii keessan irratti akkanatti dibdan. Kunoo akkanatti dibdan. Kunoo akkanumatti hidhii gubbaallee ka jalaallee jechuudha akkanumatti itti dibdan. Hidhii gubbaas hidhii jalaas itti dibdan. Erga itti dibdanii booda maal gootan shunkurtii fuutanii dammaa fi loomii waliin dho'itan kana shunkurtii kana jechuudha. Isaan tuyxan. Isaan akkanatti tuyxanii kunoo erga tuysistanii booda argitan amma akka tuysise kana hidhii irratti dibatan. Mee viidiyoo isinitti argisiisuu baadhus anis hamma calliseetumaan dibadhee halaalu. Yaa kunoo akkasumatti akkanatti dibatan. Itti riidan sirriitti riguu qabdan. Akkanumatti jechuudha sirriitti itti riguu qabdan hidhii keessan irratti. Lamaanuu walitti qabdanii hidhii lamaanuu akkanatti itti riidan. Kunoo sirriimatti itti riidan. Daqiiqaa muraasaaf jechuudha. Akkanumatti itti riidanii parsantii 100 dhibbaan dhibbatti dalaga wanta kana itti fayyadamaa. Hidhii keessan baay'ee akka lallaafuu fi akka hin goggogne akka hin babbaqaqne isin gargaara jechuudha. Akka hin goggogne akka hin babbaqaqne isin gargaara. Hunda kennaafuu ni ta'a rakkisaa miti. Akkanatti erga daqiiqaa muraasaaf itti riidanii dibattanii booda deebitanii maal gootu ammas haaduudhaan iddoo kana jechuudha. Iddoo amma itti dibatan kana akkanatti irraa murtan. Akkanatti irraa murtan. Iddoo amma itti dibatan kana irraa murtanii fireeshii ta'uu akka waan qabuuf jechuudha shunkurtiin kun. Gootanii ammas deebitanii tuysistan. Tuysistan ammas akkanumatti. Ammas deebitanii itti riidan jechuudha. Itti riidan. Yeroo isinitti tole hundaayyuu yeroo muraasaaf wanta kana yaalaa. Itti riidan erga itti riidanii booda hidhiin keessan sirriitti
itti riidanii erga wanti jedhee booda yeroo sanittuu jijjiirama isin argaatuma deemtan yeroo dibatan sanittuu jechuudha. Garuu guyyoota muraasaaf akkasumatti fayyadamaa. Guyyoota muraasaaf akkasuma fayyadamaa. Yeroo hundaayyuu ammoo fireeshii dalagaa shunkurtiillee fireeshii ta'uu qaba. Itti fayyadamaa. San booda amma dibattan kana daqiiqaa 40 hanga 50 turtan. 40 hanga 50 turtanii ofirraa dhiitan jechuudha. Hidhii keessan irraa. Daqiiqaa 40 hanga 50 turtanii. San booda booris yoo barbaadanitti dibitan yookaan ammoo iftaan akkasitti itti deebitanii jechuudha. Guyyaa muraasaaf haguma barbaadan jechuudha. Guyyaa muraasaaf akkasitti fayyadamaa. San booda jijjiirama isaanii argitu jechuudha. Viidiyoo isinitti hin dheeressu kanuma isinitti mul'isuu fi sirriitti laalaatii itti fayyadamaa. Gaafii yoo qabaatan na gaafadhaa yeroo itti aanutu wajjin ture abdiidha. Barnoota kanaan dura isin barsiisaa ture baay'eetu jira. Hundi isaaniitu seenaa laalaa akkaataa rifeensa itti guddisan akkaataa finniisa fuulaa itti balleessan akkaataa ilkaan diimate itti addeessan finniisa erga badee booda kan gurraacheessan fuula irratti kan isin gurraachee akkamitti akka balleessan wantoota garagaraatu jira. Hundi isaaniitu seenaa laalaa akkasuma diraamaa garagaraa jira. Nagaan naaf tura yeroo itti aanutu walitti deebina. Baay'ee.